qophaa'aadha. Qaraatiidhaan itti darbaa yooni sodaatteettanii haga tokkoon irraa isinii qara'aa. Ibsaa Abdallaa kan jiraatu magaalaa Harar. Iddoon dhaloota isaa Machaara. Muktaar Foostoo iddoon dhaloota isaa Baabbile Harargee Bahaa. Khaalid Shooddee kan itti dhalate Dadari. Makkala. Ammaaf Oromiyaa keessa jira. Khayruu Mahammad Usmaan Arsii Shirka. Bakki inni jiru Lasaanoti. Ahmad Fadis iddoon dhaloota isaa Fadisi. Amma jiraatu naannuma Soomaaleedhaa tana keessa. Iftuu Haaruun iddoon dhaloota isii Awwadaayi. Bakki isiin amma jiraattu Lasaanoti. Abbaan mana siidhaa Dulbaanteedha. Husseen Gursum iddoon dhaloota isaa Gursumi. Bakki amma jiraatus naannuma sani. Fu'aad Waqii iddoon jireenya isaa Bosaaso. Iddoon dhaloota isaa Hirna. Aadam Abdishaa mujrima badaa dhalataa Wallooti. Naannoon amma jiraatu Yaman sanaadha. Amma warreen as keessatti himame kuni akka sadiitti ilaalama. Warra Yaman jiru, warra tokko keessaa wanni jiru kun maqaa liistii nama 67 kaniin irra utaalee jira. Warroota san Sultaan Gannaa turre utaalte. Sultaan Gannaal. Yaamuuf hin deema. Sultaan Gannaa bakka birootti yaamuu deema. Warra nama 65 ka gurbaa diimaadhaaf taargeeta keessa jiru achumatti hin qabeefi. Dhaggeeffadhaa. Haaya amma san bira gatu taalii warra Yamanitti hin deema. Gurbaan diimaan joorii kanan dagateen Oromoon itti fuuf. Ammaan tana as keessatti warraan dhiisee fi warra amma qadabaarra bahee shunkurtii fuffuunfatu jiru qabxamanni qab itti gaggodee deebuu jirus dila tokkootu jira. Dhaggeeffadhaa. Warra axaqittiin dhufa. Warra axaq mee dhaabbadhu liistii warra axaq tananiin baasaa ture na jala. Deemaa membarii godhaa namoota sirraa kana fooloo godhaa sagalee sheer godhaa kuppilii godhaa hundi keessanuu wanni eedanii jiru kana caalaa. Deemaa. Baas obsa. Daakiraadhaan wantiidhaan na jalaa gurraachomee ture. Amma taatame biraa ni qaraataa? Maamata atum gargaara. Maamata atum yoo dandeesse muutii ergirta muutii irraa ka'e. Umar rakkoon qabu dabbal. Okay, tuuf. Ture. Hin barbaade. Qopheeffattee jirta amma taadam. Ni dhagame. Lakkeen hin qophoofne kaayetii yoo danda'ame qabaatte ibsi yookaanis immoo Haaya. Bar wanni dhaan na harkaa gurraachome. Wanni siidaatiin na harkaa gurraachome. Ai wanti na harkaa gurraachome. Sirreessu. Emaila jira. Thank you. Remember what you've done. Member nama kuma kudin indeseni member di basin tunggu pakam now. Yeroo takka member godha hundi keessanu. Kun wasin kaayitin jira la warren be. Waan an simbol dura kaya kana kilin godha hundi keessan yeroo takka tuqa. Tuqa ko bakka isin keessa qabdan. Hayyee dallaalota axaqittiin sii dhufaa dhaggeeffadhu. Husseen Maabaraa tokkoffaa lammaffaa Husseen Maabaraa yookaan Husseen Bahareedha. Axaqitti beeka dhuka wal duraa duubaatiin. Lammaffaa Mukhtaar Abduqaadir yookaan Mukhtaar Weewwee durata Husseen Maabaraa maqaan namni irra beeku maqaan ammoo dhaloota Husseen Baharee Harargee Lixaa Baddeeysaa. Akkasuma lammaffaan Mukhtaar Abdulqaadir Khaaboo maqaan inni itti beekamu Mukhtaar Weewwee iddoon dhaloota isaa godina Arsii Aanaa Sirkaa ganda Dallabaa Buusaadhaati. Bakki inni jiraatu Axaqi. Akkasuma Nuuraddiin Yuusuf iddoon dhaloota isaa Harargee Lixaa. Akkasuma Abdu Jabbaar Maraatee iddoon dhaloota isaa Fadis. Akkasuma
obsaa gursum iddoon dhaloota isaa gursum as keessatti warroota wanni ta'e jira Taajuu Ahmad iddoon dhaloota isaa Hirna akkasuma Jabuutii Abraahim iddoon dhaloota isaa Gaara Mul'ataati. Sagalee kana guutuu walii waraabdan booda na erga rabbi sodaadha sagalee akkasuma Ahmad Bashiir iddoon dhaloota isaa Fadis Miidhagaa akkasuma Ibsaa Jamaal iddoon dhaloota isaa Harargee Lixaa bakkimma inni jiraatu Suudii Arabiyaa inni kun baagiraawundiin isaa isa jalatti namoota dilaatu jira gabbu'ee dubbachuu hin fedhu. Waan hin dubbachuu hin feeneef waan taargeeta keessa jiruutu jira. Warroottiin amma sii qaree kun akkasuma Saaddaam iddoon dhaloota isaa addaan hin baane warri wanniidha warra atak keessa jiru. Akkasumallee namoota as keessa dhiyoo tana tarkaanfiin hundirra fudhatamtee gartee sababaa wanniidhaatiin wanni tattaaniitu jira warri kun warra hidhameetitu jira. Koi shurbe sagalee kun akka waraabbii toluu fi shurbe hiyyiduma naasi qaba. Haabatu obsaan. Malamatiin. Malama. Ayyee dabalata. Ila obsa Ahmad Bashir. Inni duraan jallaata naafi Ahmad Bashir amma waliin dubbifnu assalaamu alaikum rabbiitu hin qabnu ni beektatis. Garuu Ahmad Bashir nama mana arabaa taa'ee rukkaabni irratti ergamu waan kottee herreeggatamu dallaala keessa harka qaba. Haguma tanan na dhibe namaan beeku keessa. Bareedaadha akkaataa itti dhufetti dallaalaani dhufe maqaan isaa. Kun egaa anaa fi namni sun agarru waliin dhiifnu haqa rabbiin dubbadhaa inni dallaala keessa hin jiru. Laal shurrubbee. Wanta akkaan sittiin akkasuma dhaggeeffadhu maqaan dhufee wanni isaatii isa qulqulleessaa akkasuma warroottan kana keessa namni yakkamaan isaan kana keessa Alii Jimmaa Saddaam Calanqoo namoonni kun warra harka dhiigaati akkasuma mallee nama hidhaadhaa jiru jira haakimee nama ja'amu inninis mootummaa nurra beeyteeti hidhaa keeysee jirti obsaa gursum jeetiin jira ummata keenya warra kaan ammoo piraayiveet goona eenyu dabbal